Sa'aatii tokkotti jira kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoo bifa biyyaa marsaa lammaffaan walitti deebinee jirra. Irra deebi'uudhaan baga guyyaa seena qabeessa yaa'ii waliigalaa marii biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsisaa jirtuun isiniin ga'e jecha odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa lammaffaa ijoo isaanii dursuun eegala. Yaa'ii marii biyyaalessaa waltajjii gareen Itoophiyaa itti akeekamoo ta'uusaan hirmaattonni itti gaafatamummaa olaanaan mari'achuu akka qaban ministeerri muummee Abiyyi Ahmed hubachiisan. Yaa'ii marii biyyaalessaa waldhabdee fi madaa baroota dheeraaf turan mariin furuuf waltajjii waloo daran murteessaa ta'edhaa jiran koomishinarri olaanaan koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Aryaa. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaan geggeessaa jirtu biyyoota Afrikaa biroofis fakkeenya ta'u koomishinarri dhimmoota siyaasaa nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa baankolee addooyyee himan. Bara baajataa 2018 naannoo Oromiyaatti gama misoomaa fi nageenyaan bu'aaleen gurguddaan galmaa'u pirezidaantii itti aanaan naannichaa Awwaluu Abdii himan. Kunneen ijoowwan odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa lammaffaati kabajamtoota daawwattoota keenya adoolessa 8 guyyaa seena qabeessa irratti argamna. Itoophiyaan mari'achaa jirti. Guyyaan seena qabeessi kun waggoota arfan darban guyyaa hawwii fi abdii guddaadhaan eegamaa ture. Dhimmoota akka biyyaatti gaagama siyaasaa, gaagama diinagdee hordofsiisaa turan guyyaatti lammiileen Itoophiyaa ta'anitti mari'atan guyyaa seena qabeessadha. Egaa guyyaarraa yaa'iin kun ifatti eegaleetii kan jiru ajandaawwan koomishiniin marii biyyaalessaa waggoota arfan darban walitti qabaa ture. Adeemsota garaagaraa keessa darbuudhaan sadarkaa xumuraa yookiin immoo sadarkaa murteessaa irra ga'ee jira. Guyyaarraas yaa'ii waliigalaa kun ifatti eegalameetii kan jiru. Itoophiyaan mari'achuu irratti argamti. ወንድሞቼ እናንተ ናችሁ የኛን ቋጠሮ የምትፈቱት። እህቶቼ እናንተ ናችሁ የኛን ቋጠሮ የምትፈቱት። ሁላችሁም ናችሁ የኛን ቋጠሮ የምትፈቱት።
daawwattoota keenya akkuma duratti sin beeksisee marsaa kanaan dhukooduu ni qabna. Dhukooduu keenyaan immoo dhimma yaa'ii marii biyyaalessaa irratti xiyyeeffannaa odeeffannoon keenya hedduun isaanii dhimma kana irratti xiyyeeffatu. Egaa yaa'ii marii biyyaalessaa waltajjii guddaa galma Itoophiyaa badhaatee fi naga qabeettii ittiin dhugooma waan ta'eef hirmaattonni marii itti gaafatamummaa olaanaan mari'achuu akka qaban hubachiisan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri muummee sirna baniinsa yaa'ii marii biyyaalessaa irratti argamuudhaan ergaa mootummaa isaanii dabarsaniiru. Ababaayyoo Kafane. Ministeerri muummee Abiy Ahmed baniinsa yaa'ii marii biyyaalessaa hunda galeessaa fi hirmaachisaa namoonni 4,000 itti hirmaatanii taa'amaa jiru irratti argamuun ergaa mootummaa isaanii dabarsaniiru. Ministeerri muummichaa ergaa isaanii kanaan qaamolee adeemsa marichaa keessatti gahee fi qooda gumaachanii mara galateeffataniiru. Yaa'iin kun seenaa Itoophiyaa keessatti yaa'ii guddaa hirmaattonni seenaa bara baratti ce'u qalama warqeen itti barreessanii darbanii ta'uu ibsan. ይህ ጉባኤ በቀላሉ የማይደገም በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ በስፋቱ ባካሄዱ yaa'iin kun salphaatti kan irra hin deebi'amne seenaa ammayyaa Itoophiyaa keessatti bal'inaanis adeemsaanis yeroo fudhateenis milkii argamsiisuunis galma akkan guddaa kan qabuu fi Afrikaaf karaa hedduun fakkeenya kan ta'u waltajjii marii hunda galeessaati waan ta'eef waltajjicha irratti argamee ergaa fi ejjennoo mootummaa Itoophiyaa akkan dabarsuuf carraa waan naa kennitaniif galata guddaa dabarsuun barbaada. መድረክ ነውና በዚህ መድረክ ላይ ተገኝቼ የኢትዮጵያን መንግስት አቋምና መልእክት እንዳስተላልፍ እድል ስለሰጣችሁኝ የከበረ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። Kanaafuu hirmaattonni itti gaafatamummaan carraa seenan isinitti kennite kanaan waan biyyaa fi dhalootaaf mindaa barreessitanii kaa'uu qabdu jedhaniiru. Marii kanaan waan abbootni keenya milkeessuu osoo qaban milkeessuu dhabanii nuti dhalootni ammaa ofii keenyaa fi dhaloota dhufuuf milkeessuuf jirra jedhaniiru. Lammiileen Itoophiyaa yoo itti beekne rakkoon mataa isaatiin rakkoo qofa osoo hin taane falas ta'uu ministeerri muummee Abiy Ahmed himaniiru. Kanaafuu nuti dhalootni kun mari'atnee rakkoolee biyyattii gara carraa fi mindaa dhalootaatti ni jijjiirra jedhaniiru. በርከት ያሉ ችግሮች አሳልፈናል። Rakkoolee hedduu dabarsineerra, gidiraa hedduu dabarsineerra. Gidiraawwanii fi qormaatawwan kanneen gara carraatti jijjiiruu yoo dandeenye, fala waaraatti jijjiiruu yoo dandeenye, ijoolleen keenya nuun olitti nageenyaa fi badhaadhina fooyyee qabu jiraachuu waan danda'aniif gaarii isaaniif jennee baroota gidiraa keenya kana warra gara carraatti jijjiiran akka taanuuf hawwiin koo olaanaadha. Yoo nuti rakkoolee keenya gara carraatti jijjiiruu dandeenye carraalee dachaa biyyaaf mindaa ittiin uumna jedhaniiru. Mootummaan ida'amuu kana dursee hubachuun rakkoolee biyyattii gara carraatti jijjiiruu fi badhaadhina ishee mirkaneessuuf tattaaffii taasiseen hojiin milkaa'an hojjetamuu siman. Mootummaan haala eegalee kanaan Itoophiyaa badhaate fi nagaa qabduu uumuuf hojii eegalee cimsee kan itti fufa'uus mirkaneessan. ኢትዮጵያን ለማበልጸግ ኢትዮጵያን በታሪኳ ልክ ለማቆም ባደረግነው ጥረት ውስጥ እድለኞች ነበርንና Itoophiyaa badhaate uumuuf gulantaa isheef maluraan ga'uuf carraaqqii taasifneen carra qabeessa taanee yoo xiqqaate dhiyeenya akkuma argitan Finfinnee magaalaa xuroofte bifa haaraa qabachiisuu dandeenyeerra. Har'as sakandii fi daqiiqaawwan takkaan ishee fayyadamnee badhaadhina Itoophiyaaf bu'uura kaa'uuf dadhabne nuffine osoo hin jenne cimnee kan hojjennu ta'uu irra deebiin isiniif mirkaneessuun barbaada. እኛትን እያንዳንዷን ደቂቃ እያንዳንዷን ሰዓት እያንዳንዷን ቀን እንደ ታላቅ እድልና ስጦታ በማመን በመጠቀም የኢትዮጵያን ብልጽግና መሰረት ለመጣል ደከመን ሰለቸን ሳንል የምንተጋ መሆናችንን በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። Itoophiyaan marii kana kan eegalte cabaa fi bartee wal dhibdeelee karaa afaan qawwee furuu bara baratti aadaa nuti ta'ee hanga irratti nu duuka jiru fi diinni isaa akka qaawwatti ittiin nu argachaa jiru guutummaatti hambisuu fi aadaa marii fi araaraa lafa qabachiisuuf jedhaniiru. Barteen afaan qawwee Itoophiyaa fi lammiilee ishee garmalee miidhaa jiraachuu himan. Itoophiyaan galaana diimaa kan ishee ta'e fi hulaa galaanaa kan dhabde bartee dhuma duubatti hafaa afaan qawwee kanaan ta'uu miira xiiqin yaadachiisan. Lammiileen Itoophiyaa hammuma feene waan irratti waliin galli qabaannus faayidaa biyya ofii diina akka joobiraa carraa fi qaawwa nuti bannuun harka keenya irraa foon butachuu barbaaduuf biyyaa fi hiree keenya dabarsinee kennuu hin qabnu jedhan. Diinota akka joobiraa hiree Itoophiyaa fi lammiilee ishee gara dabarsuuf qilleensa dabatattisaniifis sangaa binnee qirca goonee qoqqooddannuurraa foon kiiloo tokko hin argattan yoo halcaxuraa gatamuu irratti wal geessan isarratti wal ga'uu dandeessu malee jechuun isaaniifis ergaa dabarsaniiru. Itoophiyaan akka diinaaf osoo hin taane duudhaalee araaraa sablammootaa fi uummattoota isheen dabartee as geesse jedhaniiru. Amma ammoo tarkaanfii mootummaan ida'amuu fudhachaa jiruun Itoophiyaan inumaa akka fedha diinaa kan hiyyummaa fi maraamartoo keessa deddeebituu osoo hin taane kan imalli badhaadhinaa ishee haaluma rakkisaa kamuunuu hin gufanne uumamaa jiraachuu himan. ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች።
Itoophiyaan ni badhaati. Akkuma kaleessaa Afrikaaf fakkeenya ni taati. Itoophiyaan dambaliin gidiraan jiraatin hin jettu. Garuu gara carraatti ni jijjiirti. Bu'uura marii kanaan ce'umsa aangoo naqa qabeessa ni cimsiti. Biqiltuuwwanii fi firiiwwan gaggaarii eegallee itti ni fufsiifna. Dhaloonni dhufus akka dhandhamu ni taasifna. Biqiltuuwwanii fi firiiwwan gaggaarii eegallee itti ni fufsiifna. Dhaloonni dhufus akka dhandhamu ni taasifna. Mari'attoonni yaa'ii guddaa kanaas kan sammuutti qabatanii wal hubannaan faayidaa biyya keessaniif egeree gaarii dhaloota dhufuuf mari'achuu qabduu hubachiisan. ማንም ሳይጎዳ Homtoo osoo hin miidhamin dhimma waloon fayyadamaa nu taasisu kaasnee anaaf osoo hin taane nuuf ganda keenyaaf osoo hin taane Itoophiyaaf jennee mari'achuu dandeenyaan mariin kun ni milkaa'a. ማለት ከቻል ይህ ምክክር ፍሬያማ ይሆናል። Ministeerri muummee haasawaa baniinsaa yaa'ii guddaa kanarratti taasisanii milkii gaarii yaa'ichaaf qabanii dhaamanii goolabaniiru. Mariin heddumina kan itti dhabamsiisan osoo hin taane garaagarummaa karaa ammayyaawaan qabachuun sirna ittiin waliin jiraachuuf dandeessisu ta'uu Komishinarri Olaanaa Komishinii Marii Biyyaalessaa Profeesar Masfin Arayaa ibsan. Yaa'iin marii biyyaalessaa waldhabdee fi madaa baroota dheeraaf turan mariin furuuf waltajjii waloo daran murteessaa ta'edhas jedhan. Hawwii Taaffasaa. Mariin biyyaalessaa nageenya waaressuu fi tokkummaa biyyaalessaaf dhimma murteessaadha. Adeemsi kun biyya cimtuu waliigaltee uummataa utubamte mirkaneessuu fi adeemsa lammiileen hundi garaagarummaa tokko malee waloon carraa biyyaatti murteessanidha. Komishinarri Olaanaa Komishinii Marii Biyyaalessaa Profeesar Masfin Arayaa yaa'iin eegalamee egeree Itoophiyaa qajeelchuun biyya jabduu dhaloota dhaalchisuu fi garaagarummaa yaadaa mariin furuuf kan dandeessu ta'uu ibsaniiru. ይህ ጉባኤ የሀገራችንን የፖለቲካና የማህበራዊ ጉዞ አቅጣጫ የሚያቀና Yaa'iin kun kallattii mala siyaasaa fi hawaasummaa biyya keenyaa kan qajeelchu dhaloota dhuftuuf biyya jabduuf amansiisaa ta'e ijaaruuf kan dandeessisu boqonnaa seenaa haaraa kan banudha. Biyyi keenya Itoophiyaa aadaa boonsaa ta'e biyya bareedina heddumminaa qabdu taatus guddummaa ishee kanatti fufsiisuuf garaagarummaa yaadaaf wal dhabdee jiru keessa darbiteetti. Gaaffilee siyaasaaf sirnaa kufamanii nu gidduu jiran kunniin irrallee nageenyaa fi tokkummaa biyyaa qoraa jiru. Garaagarummaan yaadaa mataan isaa rakkoo miti. Ilaalchonni garaagaraa qaama jireenya namummaa fi jireenya diimokiraasii keenyaa fi bareedina keenyadha. Rakkoo kan ta'u garaagarummaa kana mariin furuun osoo barbaachisuu waldhabdeen mufannaa fi adda of baasuu yookaan humnaan furuuf wayita yaalamuudha. Mariin heddumina kan dhabamsiisu osoo hin taane heddumina sabdaneessummaa fi garaagarummaa keessatti tokkummaa cimsuu kan dandeessudha. Garaagarummaan kamuu karaa ammayyaawaa ta'een akka keessummeeffamu carraa kan uumuudha jedhan. ምክክር ማለት ብዝሃነታችንን የምናጠፋበት ሳይሆን ልዩነቶቻችንን በሰለጠነ መንገድ ይዘን በጋራ መኖር የምንችልበትን ስርዓት Marii jechuun heddumina keenya kan itti dhabamsiifnu osoo hin taane garaagarummaa keenya karaa ammayyaawaa ta'een qabannee sirna itti walii wajjin jiraachuu dandeenyu waltajjii itti diriirsinudha. Yaa'iin har'a eegalle kun walii keenya akka wal dhaggeeffannu dhukkubbii nama biroo akka hubannu seeneffamni godaannisa ta'an akka haqamaniif waliin taanee carraa keenya gara fuulduraa irratti akka waliif galluuf carraa guddaa kan qabu fayyina biyyaa kan ta'e kan geggeessinudha. Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa hundeeffama isaarraa eegalee itti gaafatamummaa biyyaa galmaan ga'uuf hojii qophii qormaata qabuu fi walxaxaa ta'e geggeessaa tureera. Komishiniin Marii Biyyaalessaa waggoottan afran darban of eeggannoo olaanaan hoggeessotaa fi hayyootaan deeggaramee hojjechuun adeemsa marichaa si'eessuu fi yaa'ii ijoo egeree Itoophiyaaf murteessaa ta'e kanarra gaheera. አንደኛ የአሰራር ስርዓቶችን መዘርጋት የምክክር ሂደቱ ህጋዊነትና ተአማኒነትን የጠበቀ እንዲሆን ግልጽነት Tokkoffaa sirnoota hojimaataa diriirsuun adeemsi marii seera qabeessaa fi amanamummaa isaa eeggate iftoomina kan qabu hojimaataa fi sirnoota itti gaafatamummaa hordofsiisan diriirfamuun hojiirra ooleera. Lammaffaa hojii hirmaattota adda baasuu gaggeeffameen kutaalee hawaasaa garaagaraa hirmaachiseera. Inni sadaffaa ajandaa walitti qabuudha. Sagalee uummataa dhugaa ta'e madda rakkoo adda baasuun sadarkaadhaan hojiin ajandaa walitti qabuu bal'aa ta'e gaggeeffameera. Inni arfaffaa hojii hubannoo uumuuti. Hawaasni maalummaa marii biyyaalessaa barbaachisummaa fi galma isaa hubannoo sirrii akka qabaatuuf abbummaan kan isaa akka ta'e akka hubatuuf hojiin dadammaqsuu fi hubannoo uumuu ga'aa ta'e guutummaa Itoophiyaatti gaggeeffameera. Yaa'ii seena qabeessa marii biyyaalessaa kanarraa bu'aaleen argannu carraalee fuuldura biyya keenyaa kan murteessanidha. Mariin biyyaalessaa biyya cimtuu ijaaruuf bu'uura ta'uusaan hirmaannaa hawaasa bal'aa haala mirkaneesseen hojjetamaa turuunis ibsameera. Gamtaan Afrikaa tattaaffii Itoophiyaan nageenya waaraa mirkaneessuuf taasisaa jirtu kan deeggaru ta'u Komishinii Gamtaa Afrikaatti Komishinarri dhimmoota siyaasaa fi nageenya Ambaasaadder Baankolee Addooyyee himan. Mariin biyyaalessaa eegalamees nageenya waaraa fiduuf carraa seena qabeessa ta'uu himuun nageenyi Itoophiyaa Afrikaa fi naannawichaaf hedduu murteessaadhas jedhaniiru. Mangistuu Akkumaa bal'ina isaa qindeesseera.
Itoophiyaan garaagarummaa seenaa waggoota hedduudhaa fi madda wal dhabbee fi walitti bu'iinsaa ta'uun ishee qoraa turan yeroo dhumaadhaa fi mariidhaan furuu fi yaa'ii marii biyyaalessaa taa'uu eegaltee jirti. Sagantaa baniinsa yaa'ichaa irrattis ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantoonni olaanoon duraanii ambaasaaddoroonni akkasumas keessummoonni affeeraman argamanii jiru. Komishinii Gamtaa Afrikaatti komishineera dhimmoota siyaasaa fi nageenya ambaasaaddar Baankoolee Adooyee mariin biyyaalessaa Itoophiyaa carraa seena qabeessa lammiileen biyyattii nageenya waaraa mirkaneessuuf argatan ta'uu himaniiru. This is a historic opportunity. Kun carraa seena qabeessadha. Mariin biyyaalessaa kun kan lammiileen Itoophiyaa nageenya waaraa fi misooma waloo itti mirkaneessuuf waadaa itti galanidha. Akkasumas garaagarummaa jiru karaa nagaa fi mariidhaan kan itti furamuu fi itti gaafatamummaan abbaa biyyummaa lammiilee kan itti mirkanaa'udha. This dialogue is a demonstration of national responsibility and confidence in peaceful solutions. It represents the diversity. Mariin kunis nageenya Itoophiyaa fi naannawichaa mirkaneessuu fi tokkummaa biyyoota Afrikaa kan cimsu waan ta'eef gamtaan Afrikaas xiyyeeffannoo olaanaadhaan ilaalas jedhan. Is that we consider as the African Union Ethiopia's peace. Akka gamtaa Afrikaatti nuti nageenya Itoophiyaa fi tokkummaa biyyattii akka istiraateejiitti ilaalla. Sababni isaa nageenyi biyyattii uummata Itoophiyaaf qofa osoo hin taane naannawichaa fi ardii Afrikaafis hedduu murteessaa waan ta'eefidha. Waggoota 63 oliif Itoophiyaan teessoo gamtaa Afrikaa ta'uun adda durummaan gumaacha guddaa taasisaa jirti. 63 years by the good people of Ethiopia. Gamtichis tattaaffii Itoophiyaan nageenya tufiinsa qabu mirkaneessuudhaaf taasisaa jirtuu fi hojiiwwan ijaarsa sirna dimookiraasii biyyattii ni deeggaras jedhaniiru. Our third and final message, Excellencies, is that we will continue to stand with you as the African Union. Ergaan dhumarratti dabarsuu barbaadu nuti akka gamtaa Afrikaatti itti fufinsaan Itoophiyaatti nageenyi waaraa akka dhufuuf deeggarsa taasisnu kan itti fufnu ta'a. Nageenyi amanamaan akka dhufu guddinni itti fufiinsa qabu akka mirkanaa'u akkasumas ajandaan gamtichaa 2063 akka galma ga'uuf tumsa barbaachisu ni taasifna. Gamtaan Afrikaa tattaaffii Itoophiyaan ijaarsa sirna dimookiraasii keessatti taasistu kan dinqisiifatuu fi kan deeggaru ta'uu ibsuun barbaada. We underscore these guiding principles and we want to ensure that the values of democracy, of inclusivity, and let me take this opportunity again. Marichaanis rakkoowwan walitti bu'iinsaa fi garaagarummaa biyyattii keessatti mudataa turan mariidhaan akka furamanii fi abdii qabanis ibsaniiru. Itoophiyaan aadaa siyaasaa ishee jijjiiruudhaan ilaalcha yaadaan mootii ce'uuf boqonnaa murteessaa irra jirti. Mariin biyyaalessaas rakkoo har'aa qofaa osoo hin taane dhaloota boriif duudhaa siyaasaa haaraa fiduuf tarkaanfii jalqabamedha. Yerusaalem Shimallis bal'ina isaa akka itti aanutti qindeessiteetti. Biyyoonni har'a badhaadhanii fi guddatan rakkoowwan siyaasaa waraana waliinii walitti bu'iinsaa fi qormaatilee hedduu keessa darbaniiru. Haa ta'u malee wal dhaggeeffachuu, mari'achuunii fi marii biyyaalessaa gaggeessuun seenaa gadadoo isaanii jijjiiraniiru. Itoophiyaanis seenaa ishee keessatti dhimmoota bu'uuraa wal dhabdee uuman mariin furuuf komishinii marii biyyaalessaa hundeessitee waggoottan 4 darban adeemsawwan garaagaraa keessa dabarteerti. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa sassaabbii ajandaa fi hirmaattoota marichaa adda baasuu irratti qophii taasisaa kan ture yoo ta'u bakka mari'attoonni 4,000 kutaa biyyattii hundarraa argamanitti yaa'ii isaa ijoo eegaleera. Sirna baniinsa yaa'ichaa irratti ergaa kan dabarsan barreessaan olaanaa EGAD Warqinaa Gabayyoo garaagarummaawwan karaa nagaan furuuf marichi murteessaadha jedhan. በዓለም ታሪክ ውስጥ በግጭት የተሰራ ሀገር የለም. Seenaa addunyaa keessatti biyyi waraanaan ijaarame hin jiru, biyyi waraanarraa fayyadames hin jiru. Hundaa ol biyya isaaniif dursa waan kennaniif, waan waliif yaadanii fi waan waliin dubbataniif biyya isaanii haala fooyya'aa irraan geessisaniiru. Garaagarteewwan baay'een furamuu kan danda'an karaa nagaatiin keessattuu marii akkasiitiin. በሰላማዊ መንገድ በተለይም በእንደዚህ አይነት ውይይት ነው. Sabaa fi sablammoota hedduu kan qabdu Itoophiyaan aadaa araaraa fi duudhaa jaarsummaa walitti bu'iinsoonni ittiin furaman hedduu qabaachuu eeranii aadaa fi duudhaaleen jaarsummaa fi araaraa ummatichaas Itoophiyaan madaa ishee ofii isheen akka wal'aantu kan dandeessu ta'uu dubbataniiru. ኢትዮጵያ ማንነቷን የምትፈልግ አዲስ ሀገር አይደለችም. Itoophiyaan biyya haaraa eenyummaa ishee barbaaddu miti. Addunyaa kanarraa biyya cimtuu fi ammayyummaa waggaa dheeraa qaban keessaa ishee tokkodha. Seenaa aadaa fi amantii keenya keessatti sirna araaraa gadi fagoo ta'an qabna. Itoophiyaan biyya furtuu madaa isheetti wal'aannattu qabdudha. Furmaata rakkoolee keenyaaf sababni gara alaa itti ilaalluuf hin jiru. መልስ ፍለጋ ለችግሮቻችን ወደ ውጪ የምናማትርበት ጉዳይ ብዙ የለም.
Mariin biyyaalessaa rakkoo har'aa qofa kan furu osoo hin taane dhaloota boruutiif duudhaa siyaasaa haaraa kan ijaarudha. Marichis aadaa siyaasaa ture keessatti bu'uura jijjiiramaa ta'uu qaba kan jedhan barreessaan olaanaa IGAD Warqinaa Gabayyoo humnaa fi afaan qawween garaagarummaa hiikuuf yaaluun hafuu akka qabu dhaamaniiru. የዛሬው ቀን በፖለቲካ ባህላችን ውስጥ መሰረታዊ የለውጥ ነጥብ መሆን አለበት። Guyyaan har'aa aadaa siyaasa keenyaa keessatti bu'uura jijjiiramaa ta'uu qaba. Jireenya siyaasaa keessatti wanti barameera jedhamu deebi'ee hiika kan itti argatu ta'uu qaba. Garaagarummaan jiraachuun uumamadha. Garuu dogoggora kan ta'uu fi har'a galma kana keessatti irratti mari'annee jijjiiruu kan qabnu garaagarummaa keenya humnaan hiikuuf yaaliiwwan godhamanidha. ልዩነቶቻችንን በኃይል መፍታት የሚደረጉ ጥረቶችን Marii biyyaalessaa kana keessatti riqicha guddaa kan ta'an bakka buutonni hawaasaas milkaa'ina marichaa keessatti gahee olaanaa gumaachu. በዚህ አዳራሽ ውስጥ ስትቀመጡ የምትወክሉትን ሕዝብ በሚገባ ማስታወስ ተገቢ ነው። Galma kana keessatti yeroo teessan uummata bakka buutan sirriitti yaadachuu qabdu. Haadholiin, abbooliin, dargaggoonnii fi daa'imman Itoophiyaa har'a isin ilaalaa jiru. Kan isin ilaalanis abdii kutachuudhaan osoo hin taane hawwii fi abdii guddaadhaani. Itoophiyaa keessatti walitti bu'insii fi rakkoon xumura argachuu qaba. Dhimmoota hundas akkuma har'a eegalletti marii fi marabbaan hiikuun ni danda'ama. ሁሉንም ጉዳዮች ዛሬ እንደጀመርነው በውይይትና በመነጋገር መፍታት ይቻላል። Mariin biyyaalessaa dhimmoota waldiddaa seenaa siyaasaa fi hawaasummaa kanaan dura turan mariidhaan hiikuun biyya tokkummaa cimaa qabduu fi misoomaan fakkeenya taatee ijaaruuf boqonnaa haaraa kan banudha. Walitti bu'iinsi waliinii diina alaan wal waraanuu walitti miidhaa guddaa qabaa jiran pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo. Pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa fi ergamaan addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjo sagantaa jalqabsiisa marii biyyaalessaa irratti ergaa dabarsaniin seenaa Itoophiyaa garaagarummaa uummata ishee fi cimina aadaa hojii isaanii eeruudhaan uummanni kun abdii ifaa qabaatee galmaan ga'uuf milkaa'inni marii biyyaalessaa amma eegalame kun furtuu ta'uu ibsaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed marii biyyaalessaa eegalchiisuuf kutannoo agarsiisanis dinqisiifataniiru. Asaanti Asan. Yaa'iin marii biyyaalessaa seena qabeessaa fi yeroo dheeraaf eegamaa ture lammiilee Itoophiyaa addunyaa mararraa walitti fiduun har'a ifatti eegaleera. Seenaa keessatti boqonnaan haaraa fi barbaachisaa ta'e kun dhaloota ammaa fi dhufuuf taatee gammachiisaadha. Itoophiyaan biyya waraana irratti hundoofte osoo hin taane walhubannaa fi hiree waloo uummata ishee irratti ijaaramte ta'uu ishee kan mirkaneessu adeemsa ijaarsa biyyaa murteessaadha. Waltajjiin marii biyyaalessaa kun guyyaa seena qabeessa kanarratti pireezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo argamaniitii jiru. Afrikaa keessatti rakkoon hiikamuu hin dandeenye fi dandeettii Afrikaanotaatiin ol ta'e hin jiru ejjennoo jedhuun kan beekaman Obasanjoon aadaa hawaasummaa fi siyaasaa Afrikaa walxaxaa ta'e gadi fageenyaan nama beekanidha. Itoophiyaattis gareewwan adda addaa gidduutti amantaan akka uumamuu fi waliigaltee irra akka ga'amuuf gahee olaanaa taphatani. Obasanjoon haasawaa baniinsa sagantaa marii biyyaalessaa irratti taasisaniin waraana alaarra waraanni waliinii hamaa ta'uu fi kana hambisuuf ammoo seenaa waloon ijaarame kan barbaachisu ta'uu dubbatani. And we have the honor. Nuti addunyaarraa waraana keessa galuudhaan namoonni akka irratti hirmaataniif afeeruudhaan kan jalqabaati jedhee yaada. Kun immoo bu'aa galmeessuu barbaanne irraan ka'edha. Waraana booddee mo'aa fi mo'amaan hin jiraatu mi'aammata jedhu keenya kanarraa ka'uudhaan araara waliigaltee deebisanii dhaabuu fi dandamachuu dabarsine. Itti fufuun bulchiinsa waraanaan itti fufnee dhuma waraanichaa irratti waraana addaa waraanaa turre yoo xumurru obboloota kiyya garee biraa keessa jiran waamuudhaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1970 waraanni xumurameera jedheen waame. Garuu waraanni kun gama siyaasaanis goolabamuu qaba jedheen gara Leegositti waame. Sana booddee teessoo mootummaatti ergan walitti qabee booddee obboloota koo deebi'anii dhufan akka diinaatti ni ilaalle. Obasanjoon biyya isaanii Naayijeeriyaa dabalatee biyyoota Afrikaa garagaraa keessatti nagaan akka bu'uuf muuxannoo dhuunfaa isaanii muuxannoo Naayijeeriyaa fi seenaa keessa darban irratti hundaa'uun hojii bal'aa hojjechaa kan turan yoo ta'u muuxannoo barootaaf qaban irraa ka'uunis rakkoo keessoo Itoophiyaa barootaaf ture mariin furuuf hojiilee koomishiniin marii biyyaalessaa waggoota darbaniif hojjechaa tureef koomishinicha galateeffataniiru. Like other countries have done and like we are doing here today. Akkuma biyyoonni biroon taasisaniif akka har'a asitti taasisaa jirru mariin biyyaalessaa marii siyaasaa akka taasifamaniif bakka buutota naannoo keenyaa waamuudhaan biyya keenyatti hojii waggoota 4 hojjetameen waan wal fakkaatu hedduu hojjenne. Koomishiniin marii biyyaalessaas Itoophiyaa carraa daawwachuu argadheen ture. Baay'een gammade. Miseensota koomishinichaa hundas jechuudha. Tuutni koomishinichaa waan haaraa fidee kan dhufedha. I will want to commend the National Dialogue Commission.
Afrikaanonni hojii manaa isaanii ofumaan hojjechuu akka danda'an kan himan Olusegun Obasanjoon Itoophiyaan biyya rakkoo siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa waloon ta'an kamuu giddu seentummaa biyyoota alaa malee furuuf humnaaf dandeettii guddaa qabdu ta'uu fi mariin biyyaalessaa har'a eegalames daandii kanaa kan saaqudha jedhan. Ethiopia is doing today. Waan Itoophiyaan har'a hojjechaa jirtu waliin ciminan arga. Akkuma ministeerri muummee jedhanitti carraas nan arga. Seenaan cimina keessanii isa tokkodha. Heddumminni qaama cimina keessanii isa tokkodha. Muuxannoowwan keessan darbanis qaama cimina keessaniiti. Ga'umsii fi humni keessan inni ijoonis qaama cimina keessaniiti. Magaalaan teessoo fi muummee Afrikaa qaama cimina keessaniiti. Uummanni qaama cimina keessanii isa tokkodha. Diyaaspooraanis qaama cimina keessanii isa tokkodha. Lammiileen Itoophiyaa industiriiwwan garaagaraa keessa hojjetanis akkasuma. Carraaleen isaan kun seena qabeessadha. Seenaan injifannoo isiniif kenna. Uummannis carraa isiniif kenna. Injifannoo inni guddaan immoo diinagdeedha. Waggaa 3 dura ministeerri muummee biyyi kun qamadiin of dandeessi jedhan. Biyyoonni Afrikaa hanga waraanni Raashaa fi Yuukireen eegalamutti hanga maxxantoota qamadii biyyoota kaanii akka taane hin beeknu turre. Garuu ministeerri muummee Itoophiyaa isa kana milkeessaniiru. Har'a Itoophiyaan qamadiin of dandeessee ormaaf irraa hafteetti. Today, Ethiopia is self-sufficient in wheat production. Not only are you self-sufficient, you have become a net exporter. Itoophiyaan rakkoolee sababa wal dhabdee ilmaan ishee barootaaf ture gara tokkotti fiduun mariin furuuf boqonnaa tokko jettee eegaltee jirti. Itoophiyaan sa'aatii murteessaa nageenya ishee barbaachisu irratti akka argamtu pirezidaantiin mana marii dhaabbilee hawaasa siivilii Itoophiyaa Ahmad Hussein baniinsa yaa'ii marii biyyaalessaa irratti himan. Pirezidaantichi haasawaa taasisaniin nageenya Itoophiyaan barbaaddu fiduuf mari'achuun murteessaa ta'uu ibsan. በዚህ ወቅት ሰላም፣ ፍትህ፣ እኩል ተሳትፎና ጠንካራ ተቋማት የሚያስፈልግባት biyyi keenya waqtii kanatti haqa hirmaannaa gitaa fi dhaabbilee ciccimoo yeroo itti ishee barbaachisu boqonnaa murteessaa irratti argamti. Kanaafuu adeemsi marii biyyaalessaa garaagarummaa nu jidduu jiru marii fi waliigalteen furuuf waltajjii barbaachisaa waan ta'eef akka carraa guddaatti lakkoofnee itti fayyadamuu qabna. Mariin kun kaleessa keenya yaadachaa boruu keenya kan itti qajeelchinudhas jedhaniiru. Mari'annee Itoophiyaan haga qabeetti uumuu ni dandeenya amantaa jedhu akka qabanis ibsan. በዚህ መተማመንን እንገነባለን። marii kanaan wal amantaa uumna, nageenya itti fufaa mirkaneessina, biyyaa fi uummata keenya saaxilamummaa jalaa baafna, faayidaan waloo kan mirkanaa'u, jaalalli dhugaas kan lakkaa'amu bifuma kanaani. Kanaafuu adeemsa murteessaa kana keessatti mari'attoonni ajandaalee adda bahanii irratti fedhii fi abdii dhugaa lammiilee irratti mari'atanii fala akka fidan amantaa guutuu qabna. በዚህ ወሳኝ ሂደት ተመካካሪዎች በተመረጡት አጀንዳዎች የዜጎችን እውነተኛ ፍላጎቶችና ተስፋዎች ላይ መክረው እልባት እንደሚሰጡ ሙሉ እምነት አለኝ። Guyyaan irraa lammiilee Itoophiyaa hundaaf guyyaa dhaloonni biyya hangafa biyya keenyaatti hojiirra oolee arguuf utuu hawwanii garuu carraa kan hin argatin hafan guyyaa seena qabeessadha jedhan walitti qabaan mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa Salamoon Ayyala. Guyyaa seena qabeessa kanaaf ga'uu fi guyyaa seena qabeessa kana irratti hirmaachuu danda'u keenyaaf hundi keenya carraa qabeessadhas jedhaniiru. ይህ ቀን ታሪካዊ ቀን ነው። ይህ ቀን ቀደምት የሀገራችን ትውልዶች በሀገራችን እውን ሆኖ ለማየት ሲመኙት ግን ያልታደሉት እጅግ ታሪካዊ ቀን ነው። Guyyaan kun guyyaa seena qabeessadha. Guyyaan kun dhaloonni biyyaa warri hangafaa biyya keenyatti hojiirra oolee arguuf otoo hawwanii garuu carraa kana kan hin argatin hafan guyyaa seena qabeessadha. Guyyaan kun humnoota siyaasaa garaagaraan waggoota garaagaraatti sagalee isaanii ol kaasanii waliigalteen biyyaalessaa akka dhugoomuuf gaaffiin kaasaa turanii kan itti dhugoome guyyaa seena qabeessadha. Guyyaan kun aangoon siyaasaa qawweedhaan otoo hin taane aadaa siyaasaa ammayyaa fi fedhiin uummataa itti dhugoomuuf guyyaa dhakaa bu'uuraa itti keenyudha. Guyyaan kun guyyaa biyya keenya maraamartoo waliinii wal ajjeesuu keessaa baasuun aadaa siyaasaa garaagarummaa siyaasaa keenya mariin furuu nu dandeessu tokko jennee guyyaa itti eegalluudha. Guyyaan kun dhaloonni dhufu kan leellisaa jiraatu hiree biyya keenya haalan kan itti murteessinuudha. Guyyaa seenaa qabeessa kanaaf ga'uu fi guyyaa seena qabeessa kanarratti hirmaachuu danda'u keenyaaf maqaa koo fi maqaa koree hojii raawwachiiftuu mana maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa fi miseensota dhaabbilee siyaasaan galata koon dhiyeessa.
dhimmoota hedduu wal falmisiisoo akka biyyaatti jiran irratti waliigaltee biyyaalessaa uumuudhaaf mariin biyyaalessaa filannoo jalqabaa ta'uu kan himan obbo Salamoon ajandaa hiree biyya keenyaa murteessan kanarratti mari'achuun itti gaafatamummaa guddaa fi seena qabeessaa kan qabu ta'uunsaas ibsan. በአጀንዳዎች ዙሪያ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆኑ ሌሎች ተቋማት ተወካዮች የተለያየ እይታ የተለያየ የፖሊሲና አረዳድ እንደሚኖራቸውም ይጠበቃል። Ajandaalee marii irratti paartilee siyaasaas ta'ee bakka buutonni dhaabbilee kanneen biroo ilaalcha imaammataa fi hubannaa garaagaraa qaban ni eegama. Dhimmoota hedduu wal falmisiisoo ta'anii kanarratti waliigaltee biyyaalessaa uumuuf mariin biyyaalessaa filannoo ta'ee kan dhiyaateef kanaaf ajandaalee hiree biyya keenyaa murteessan kanneen irratti mari'achuun itti gaafatamummaa guddaa fi seena qabeessa kan qabu ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Dhimmoota daran wal falmisiisoo ta'an kanneen irratti mariin taasisnu fedhii dhuunfaa, amantaa, beekumsa, dhugaa, falaasamaa fi imaammata dhuunfaa keessaa ba'uun yaadaa fi fedhii yaaddoo ilaalcha namoota biroo gadi fageenyaan hubachuuf itti qophaa'uun barbaachisaadha. Murtiin marii biyyaalessaan darban garaagarummaa jiran hiikuutti dabalataan ijaarsa biyyaaf qooda olaanaa kan qabu ta'u hirmaattonni himan. Uummanni rakkoo akka biyyaatti ta'e akka hawaasaatti mudatan irratti mari'atee hiikuun tokkummaa isaa agarsiisuu qabas jedhaniiru. Mangistuu Akkumaa yaada isaanii akka itti aanutti qindeesseera. አፋር፣ ሶማሌ፣ አማራ ክልል፣ ትግራይ አፋር፣ ሶማሌ፣ ትግራይ፣ መጋላ ፍንፍኔ፣ ጅማ፣ ወለጋራ namoota hirmaatan waliin yeroo mari'annu akka obbolotaatti wal ilaalla. Walirraa fagaachuun keenya rakkoo hedduu nutti fideera jedhee yaada. Walitti dhufnee mari'achuun immoo rakkoo kana kan furuudha. እንደ ፋሚሊ ነሽ መራራቃችን ያመጣብን ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። መቀራረባችን ካሁኑ ግን ችግሩን እንደፈታው ነው የምገምተው እንደሚፈታውም ሰላም ሆነ ማለት ሌሎች ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ውስጥ ደግሞ እድሎች ይፈጥራሉ። ነጋን yoo jiraate rakkoo biraa hiikuun ni salphata. Rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa, ijaarsa biyyaa keessattis akka barbaaddetti qooda kee bahuu dandeessa. Mariin biyyaalessaa immoo qaama miidhamtoota akka keenyaa kanaaf mari'atanii haala mijataa uumuudhaaf hedduu murteessaadha. የምንመራበት አደረጃጀት የነበረ ስርዓት ጨቋኝ በመሆኑ ማንኛውም ኢትዮጵያ sirni ture akka feeteetti akka dubbattuuf hin hayyamu waan ta'eef lammiin biyyattii akka barbaadeetti dubbataa hin turre. Amma lammiin biyyattii haala barbaadeen dubbachaa jira. Mariin biyyaalessaa immoo lammiileen biyyattii mari'achuu waliin dubbachuun rakkoo isaanii akka furaniif haala mijataa uumeera. የህግ የበላይነት እና የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ሁሉ ነገር ከዛ ይጠብቃል። የሰው ፍላጎት አንድና አንድ ነው፣ ተስፋ fedhiin dhala namaa wanta tokkodha. Innis abdiidha. Siyaasa barbaadde hordofuu dandeessa. Ajandaa barbaaddes qabaachuu dandeessa. Kanneen kana qabachuun ijaarsa biyyaa keessatti hirmaachuun qooda kee gumaachuu qabda. አድርጎ ለሀገር ይጠቅማል። እዚህ ያለ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ላይ የሚሳተፍ 4000 ሰው ብቻ አይደለም ሀገርን የሚገነባው። Hirmaattota asitti argaman 1000 qofaan biyyi ni ijaaramu. Garuu kanneen asitti argaman walitti dhufeenya hawaasa gidduu jiru cimsuuf murteessaadha. Kanaaf kun immoo tarkaanfii hedduu murteessaadha. Rakkoolee mudatan waraanaa fi humnaan furuu irraa mariin furuun agarsiistuu ammayyummaa ta'uu isaa jiraattonni magaalaa Asoosaa ibsan. Mariin biyyaalessaa tokkummaa lammiilee fi guddina hundaa hammataa fiduudhaaf kan dandeessisu ta'us dubbatan. Yaadni isaanii akka itti aanutti isiniif dhiyaata. እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በራሱን ጉዳይ ከህዝቦቿን በጋራ በማሆን በማምከር በጣም ጠቀሜታ አለው። Akkuma beekamu Itoophiyaan dhimma ishee irratti uummata ishee waliin mari'achuun faayidaa olaanaa qaba. Faayidaan isaas nageenya waaraa fiduuf rakkoolee bulchiinsa gaarii gama furuun faayidaa olaanaa qaba. Kana jechuun kutaalee biyyattii bakka garaagaraatti wal dhabdeewwan uumaman ni jiru. Kanaan wal qabatee yoo waliin irratti hin dubbanne dhimma sana irratti yoo hin mari'anne furmaata yoo hin finne rakkoo keenya kan nuuf furu kan biraa hin jiru. ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስራውን እስካሁን ድረስ ስቴፑን ጠብቆ ሲሰራ ቆይቷል። ኮሚሽኒin marii biyyaalessaa hojii isaa hangammaatti toora isaa eegee hojjechaa tureera. Asirratti ani kanan eegu karaa bilchina qabuun garaagarummaa keenyaa fi wantoota gargar nu godhan irratti waliin mari'achuun walii galuun kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa walitti dhufuun kan mari'atamaa jiru. Marii kana irratti ajandaalee ijoo 8 filatamantu jiru. Ajandaa ijoo kana irratti gadi fageenyaa fi karaa bilchina qabuun waliin dubbii taasisuun mari'achuun biyyaa fi dhaloota itti fufsiisuu kan danda'uu fi kan barsiisu akkasumas biyyoonni biroo akka fakkeenyaatti nurraa fudhachuu kan danda'an. Wayita mariittis mariin boodas wantoota hojiirra oolan biroo ni eegna. በተለያየ የኢትዮጵያ ክልል ከተሞች የተውጣጡ የማህበረሰብ አካላት፣ ወጣቶች፣ ሴቶች
qaamolee hawaasaa magaalota naannolee Itoophiyaa garaagaraatti bobba'anirra dargaggoonni, dubartoonni, abbootiin amantaa, kutaaleen hawaasaa affeerran taasifameef hundi Itoophiyaa waliin mari'achuun rakkoolee jiran furuun nageenya fi misooma kan fidudha. Waraanaan jijjiiramni nuti finnu tokkollee hin jiru. Nageenyi finnu hin jiru. Mariidhaan garuu rakkoolee fi walitti bu'iinsa jiru furuu dandeenya. እስካሁን የነበረን የግጭት የጦርነት አዙሪት ተፈቶ ሰላማችን በደንብ ተጠብቆ hanga ammaatti maraammartuu walitti bu'iinsaa fi waraanni ture furamuun nageenya keenya sirriitti eegamee lammiileen hundi kutaalee biyyattii garaagaraatti socho'uun hojjechuun qabeenya horachuun biyya kooti jedhee jiraachuuf sadarkaa dandeessisuun mariin ni taasifama jedhee namana. Kun abdii irra darbee gara gochaatti akka dhufuuf akka lammii tokkootti waan irraa eegamu ba'achuuf qophiidha. ወደ ሶስቱም አራቱም አቅጣጫዎች ያለውን የሰላም እጦት kallattii afuriin rakkoo nageenyaa jiruuf mariin biyyaalessaa kun furmaata nuu kenna jennee akka Beenishaangul Gumuzitti eegaa jira. Yaa'in marii biyyaalessaa Itoophiyaaf abdii haaraa akka fiduu jiraattonni magaalaa Jimmaa himan. Wassana Ugaachoo Jimmarraa yaada isaanii akka itti aanutti nu ergeera. Mariin biyyoota dhukkubsatan hundumaafuu biyyoota tokko tokko marii kana tuyyee dawaa ta'eef. Kanaaf Itoophiyaa badhaate arguuf, Itoophiyaa ceete arguuf, haqa ce'umsaa arguudhaaf mariidhaan biyyi bula jechuudha. Yoo marii kana keessatti hirmaatamee Itoophiyaa kana hin ceesifne, Itoophiyaa gara badhaadhinaatti achi ceesisuudhaaf mariin kun dirqama lammii Itoophiyaa hundumarraa barbaachisu. Kan biyya keessa jiranu, kan biyya keessa hin jirrellee kan mirga koo dhiibame jedhanuufillee marii kanaan mirga ofii argachuu danda'a namni kamiyyuu jechuudha. Dhalli kanarraa immoo waan guddaa eegaa jira jechuudha. Mariin kun akka inni milkaa'ee biyya keenyaaf guddina ta'u abdiidhaan eegataa jirra. Nus ajandaa itti kennanne sana bakkaan nuu gahamuusaa seera bakka nuu qabachuusaa hordoffiidhaan eeggataa jirra jechuudha. Abdii guddaadhaan eeggataa jirra. Biyya keenyaafis bu'aa guddaa qaba jenneeti ilaalla. Mana isaatiin afaan isaatiin bakka buufateera uummanni. Itoophiyaan guutuun bakka buufateera. Biyyoota humnaan bulanii dur biyya sarbaa turan warra hadha fedhii biyyi waliin mari'achuu hin qabneen ala guutuun biyyattii nama isaa ta'uuf filatee ergateera. Warri kun immoo dhimma biyya isaa dubbateera. Uummata kan keenya kanaaf faayidaan inni kennu maal yoo jette uummanni kun mareedhaan dhimma isaa gadi baasee himatee waan mootummaa irraa barbaachisu mootummaatti himaa, waan biyya irraa barbaachisu biyyaaf himaa. Inni kun Itoophiyaa dhaloota haaraa, dhaloota ilmaan keenyaaf nageenyi gaariin, mareen gaariin bara ilmaan keenyaa kana keessa waliin mari'atanii uummata kana waan inni barbaachise guutanii fi uummata wajjin mootummaan deemuun dhaloota dhufuu bu'aa guddaa kan buusudha. Biyya haaraa, biyya nagaa qabdu, biyya daangaansii kabajam, biyya afaansii kabajam, biyya tokkummaan isaa mirkanaa'e argachuudhaaf dhaloonni dhufu itti ol ka'ee akka nu hamma kolodeeriidhaan reef lafa ijaarru tun ta'in ijaaramaatti ol ka'ee. Uummanni keenya walii galee walii wajjiniin jiraatee Oromummaan akka Oromummaa isaatitti, Amaarris akka Amaaraatitti, sabni biraatis akkuma saba biraatitti walii galleetiniin walii wajjiniin biyya kana Itoophiyaa kan jedhamtu kana harkatti qabannee walqixxa yoo wajjiniin deemne dhaloota dhufuuf gaariidha. Isa kana immoo manni marii biyyaalessaattis inni amma manni marii amma ijaarame kunis waliin ta'anii uummata kana mari'achiisanii waan bal'aa rakkina jiru hunda isaa hiikamee gaafa qulqullaa'ee uummatatti gadi bahee abdii guddaa irraa qabna. Namni wal jibbuu, wal loluun, wal ajjeesuun hafee uummanni keenya nagaadhaan waliin akka jiraatu isa kana irraa barbaanna. Isa kana uummanni keenya kan nuti barbaannu. Nageenyatu waa hundaafuu hangafa. Nageenyi gaafa milkanaa'ee jedhee biyyi kan keenya bakka gahuu qabdu ni geetti jennee yaadna jechuudha. Kanaaf jennaan mariin biyyoolessaa kanarraa bu'aan kan nu eegnu nageenyi, guddina, misooma jechuudha. Kanaaf jennaan wanti biyyi kan keenya barbaadaa jirtu yeroo ammaa waraana garaagarummaa osoo hin taane tokkummaadhaan biyya kan keenya guddifnee biyya kan keenya iddoo guddaadhaan gahachuu gatii qabnuuf mariin biyyoolessaa kun barbaachisaa yeroo kan eeggate jennee yaadna jecha. Mariin biyyaalessaa aadaa garaagarummaa siyaasaa afaan qawween furuuf yaalamuuf fala ta'uu isaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti jiraattonni magaalaa Shaambuu himan. Mariin biyyaalessaa adeemsifamaa jiru rakkoolee baroota dheeraa furuun hariiroo obbolummaa caalmaatti cimsuu akka ta'e ibsaniiru. Yaadni isaanii akka itti aanutti dhiyaata. Biyyi kun gaaffii hedduu qabdi. Gariin gaaffii mirgaa qaba, gariin gaaffii alaabaa qaba, gariin gaaffii siyaasaa qaba.
Gaaffileen kun hundi bakka tokkotti marii biyyoolessaatiin gaafa ilaalamanii teessoo tokko yookiin naannoo teessoo tokkotti ilaalame marii kanaatiin furame biyyi kun gara fuulduraatti gara tokkotti dhuftee tokkummaa ishee cimsattee aadaa dur qabdutti deebitee kan ishee waliin jiraattu ta'uusaaf biyya kanaaf qooda guddaa fi iddoo guddaa kan qabu ta'uusaarrayyuu hawaasa sabaaf sablammii yeroo ammaa kana gareen fayyadamtoota adda addaa walitti buusanii faayidaa adda argachuuf dhiiga dhangalaasaa jiran garee buqqaa insitti baay'atee namni yeroo baay'ee bakkeetti rakkatu kana keessumattuu daa'immaniif dubartoota rakkoo nageenyaa kanaatiin rakkoo hamaan isaan qaqqabee miidhaa guddaa argatan rakkoo isaanii furee mirga sabaaf sablammii kan hundumaa kan kabachiisuuf kan eegu ta'a. Kanaaf namni kamiyyuu sabni kamiyyuu daa'ima garaa keessaatii kaasee hanga nama beekee lafa deemaa jirutti kan nuti amanuu qabnu waraanaaf qawweetti otoo hin taane yookiin dhiiga wal dhangalaasutti otoo hin taane marii biyyoolessaa kanatti amannee fudhannee kan gareen marii biyyoolessaa kun murteesse qooda godhannee ittiin bultoomaa itootti jiraanne baay'ee gaarii kan ta'uu fi saba kana kan ceesu. Kan lafa qabsiisuu danda'u garee mariisuu qofaa otoo hin taane garee marii kana miidiyaatiin dhaggeeffatu yaada garaa garaatiin keessa jiru qooda guddaa keessatti fudhatudha. Kanaafiyyuu marii biyyoolessaa kana lafa qabsiifnee kan barbaadametti geessisuuf yookiin bu'aasa dhamdhamachuuf ana mataa korraati kaasee hawaasni Itoophiyaa hundi sabummaatiin amantaatiin aadaatiin walitti qoodin keessatti hirmaatee keessumattuu gareen fincila kaasee gaaffii adda addaa qabu yeroo ammaa kana hidhatee bosona jiru gaaffii isa gara maree kanaatti dhiyeeffate mareen isaa gaaffii kanarratti yoo hiikamee fi hundi keenya qooda yoo irratti fudhanne milkaa'inni isaa guddaa ta'e itti dhamdhamannaa jechuudha. Mariin biyyoolessaa baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaayyuu namni yoo wal dhiberree karaa tokko ta'eetiin yaada irratti walii galuu qabu irratti walii galee waan barbaachisuudhaaf kana keessatti mariin biyyoolessaa iddoo olaanaa qaba. Sababiin isaayyuu amantaatiin sanyummaatiin yookaan zariitiin yeroo ammaa kanatti rakkoo gurguddaan akka biyya keenyaatti uumamee waan jiruudhaa fi kanammoo keessumattiyyuu namni yoo yaada ta'e walirratti walii galee milkaa'insa waan qabuudhaaf kana keessatti nuyis akka dargaggootaatti mariin biyyoolessaa kun yeroo ammaa kana barbaachisummaan isaa baay'ee barbaachisaadha kan jechuutiin irratti walii galee jira. Mariin biyyaalessaa kun rakkoo siyaasa dhuunfaa yookaan namoota dhuunfaadhaan socho'anii rakkoo nageenyaa, rakkoo misoomaa, uummanni nagaadhaan bahee akka hin galle qaamota gochuudhaaf socho'an kana gidduutti marii kanaan kan furamudha jenneetti kan nuyi abdannu. Inni kun rakkoowwan naannootti mudatan akka guutummaa Itoophiyaatti isa kanarratti mootummaan gattaa'ee uummata duukaa qaamota garaagaraa duukaa abbootii duukaa mari'atee toora tokkotti fiduudhaaf mariin biyyaalessaa kun kan hin barbaachise. Inni kun biyya keenyaa fi bu'aa guddaa argamsiisa jenneetti kan nuyi abdannu. Mariin kun akka milkaa'uudhaaf dargaggoonni kutaa garaagaraan jiran akka guutummaa Itoophiyaatti itti gaafatamummaa isaanirra jiru gama nageenyaan, gama misoomaan, gama siyaasaanis ta'e gama dinagdeetiin dargaggoonni akka jiraataatti jiraannu kun humna keenya guutuu siyaasa qabnuun, dandeettii qabnuun, qabeenyaa qabnuun mariin biyyaalessaa kun akka milkaa'uudhaaf iddoo guddaa qabna. Mariin biyyaalessaa kunis hin milkaa'a jenneeti kan nuyi abdannu. Mariin biyyoolessaa nama hundumaafuu faayidaa qabeessadha. Kun jalaa kaasee amma gaaraatti gaaffii sabaatu dhaqe waan ta'eef kanarratti qaamni bakka bu'ee mari'atu sun immoo yoo walii galee waan furmaata tokko kaa'e furmaata hin argamu sun nageenya biyyaaf, misooma biyyaaf, tokkummaa biyyaaf, ijaarsa biyyaaf gahee guddaa waan qabuuf mariin sun walii galteef abdii biyyi keenya qabdu misooma jalqabde kana galma ga'u nagaa buustee jiraachisuuf biyya tokkummaan ijaaruuf faayidaa guddaa qaba kan jedhu amantaarraa qaba. Namni fedhasaa sanaaf gaaffii sanaaf hawwiis dhuunfaasaaf haa ta'u sabaafis haa ta'u biyyaafis haa ta'u kan qabu sana walitti iddoo tokkotti dhufee yoo mari'ate hiika guddaa qaba. Ijaarsa biyyaaf gaariidha kan jedhu. Mariin biyyaalessaa lammiileen biyyattii yaada isaanii waltajjii walqixxummaan itti ibsatanidha jiran jiraattonni magaalaa Aggaaru. Mariin biyyaalessaa lammiileen biyyattii yaada isaanii walqixxummaan ibsatan rakkoolee wal irratti mari'achuun furmaata waliigalaa ittiin barbaaddatan ta'uu eeruun marichi nageenya waaraa tokkummaa biyyaa fi ijaarsa sirna dimookiraasii cimsuu keessatti gahee guddaa akka gumaachuus dubbataniiru. Yaada isaanii hordofnee walitti adeemna. Waa'ee dhimma marii biyyaalessaa kana yoo fudhanne ilaallu mariin biyyaalessaa baay'ee barbaachisaadha. Maaliif hojjetti ijaarsa biyyaa keessatti wanti ta'anii waliin mari'atanii jedhan baay'ee bu'aa qabeessa waan ta'eef mana keessatti illee wal diddaan hin jiraata. Ollaadhaa ollaatti hin jiraata.
malee walitti bu'iinsi kun haaraa kan dhufe miti. Durumaa kaasee kan jiru walitti bu'iinsi hin jiraate. Walitti bu'iinsa uumamuuf immoo mariidhaan tokko lama jedhanii yoo hiikan guddina biyyaa keessatti ijaarsa biyyaa keessatti bu'aa qabeessaa. Marii fi marabbaani furmaata waa maraati waan ta'eef sabaaf sablammoota biyya keenyaatiif marii kanarraa waan guddaatu eegama waan ta'eef furmaata waaraa qaba waan ta'eedhaaf anis marii biyyaalessaa gaggeeffamaa jiru kanarraa furmaanni guddaan akka argamu abdii guddaan qaba. Karaa wal waraansaatiin, karaa wal loluutiin, karaa wal dhabdeetiin osoo hin taane karaa tokkummaa biyyaa eegeen karaa qaama hunda hirmaachisee gaafii kan biraas kan gaafiiwwan qaama hawaasaa hunda karaa ilaalcha keessa galcheen mariin biyyoolessaa kan adeemsifamaa jiru furmaata waaraa biyya keenyaaf argamsiisee misooma biyya keenya eegalte kan itti fufsiisuudhaaf kan jedhu abdii guddaan irraa qaba. Mixiin wal qabattee laga ceetiimuu jedhamu tokko ta'ameetu iyyuu biyyi ijaaramaa gargar facaamee bu'aan argamu hin jiru. Tokkummaadhaan tokko ta'anii mariif marabbaadhaan wamti ta'anii mari'atan bu'aa qabeessaadha. Qawweedhaan loluurra ol'aantummaa yaadaatiin mo'achuudha kan barbaachisu. Kanaafuyyuu mariin biyyaalessaa kun haalumti kun uumameetuma biyyattii walitti fiduudhaaf mariin taasifamu kun baay'ee barbaachisaadha. Bu'uura cimaa qabnu babal'isnee garaagarummaa keenya badhaadhina keenyaaf humna taasisnee gara Itoophiyaa fooyyooftee fi waloomni keessatti dagaageetti waliin haa imallu. Itoophiyaa biyya mariidhaan ijaaramtu. Naannoo Oromiyaatti hojii nageenyaa waaressuuf hojjetameen bu'aan qabatamaa argamaa jiraachuu pirezidaantii itti aanaan naannichaa Awwaluu Abdii himan. Gamaaggamaa raawwii naannichaa kan bara 2018 ilaalchisuun ibsa kan kennan obbo Awwaluun komiiwwan kenniinsa tajaajilaa wal qabatan furuufis wiirtuu tajaajila iddoo tokko masooba irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhaniiru. Naannichatti bara baajataa 2018 milkaa'inni damee hedduu galmaa'uu himaniiru. Muzayyin Maammaa. Gamaaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara 2018 kurmaana afraffaa guyyoota sadan darbaniif magaalaa Adaamaatti taa'amaa turee jira. Gamaaggama kanaanis hojiiwwan gurguddoon bara 2018 hojjetaman kan dhiyaatan yoo ta'u, kanaanis dhimmoonni akka milkaa'inaatti ka'anii fi hanqinoonni jiran dhiyaachuun irratti mari'atameera. Waltajjii gamaaggama raawwii kana booda ibsa kan kennan pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii naannichatti nageenya waaraa mirkaneessuuf hojii hojjetameen bu'aan gaariin argameera jedhan. Hojiileen keenya injifannoowwan gama misoomaatiin arganne gama bulchiinsa gaariitiin arganne ka'umsi isaa nagaa rakkoolee harcaatii asiif achitti jiran akkuma jiranitti ta'ee hojii nageenya irratti hojjennee fi bu'aa gama kanaan dhufe jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Gaachana sirnaa guutuutti ijaarreerraa, milishaa keenya ijaarreerraa, riphee lolaa, poolisii, raayyaa ittisa biyyaa cimaa rakkoo kamiifuu hin jilbeeffanne nageenya uummataaf aarsaa barbaachisu kaffalee nagaa eeguu danda'u yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti akka biyyaatti ijaaramee hojii kan hojjechaa jiruu fi hojiilee gama kanaan hojjanneen diinni yeroo lama sadi deebi'ee akka yaaduu danda'u kaayyoon diinaa aggaammiin diinaa misooma keenya gufachiisu ijaarsa sirna dimokiraasii gufachiisu filannoo gufachiisuuf aggaammiin godhamaa ture aarsaa barbaachisu kaffalamee kan fashalaa'e ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf jechuudha. Mootummaan naannichaa balaawwan uumamaa fi namtolchee mudataniin miidhaa qaqqabu xiqqeessuudhaaf buusaa gonofaa hundeessuun hojii hojjeteen milkaa'inni galmaa'us ibsanii jiru. Buusaan gonofaa Oromiyaa yeroo ammaa miseensa miiliyoona 29 ol horachuus dubbatan. Waggoota sadan arfan hojii hojjetameen dhaaba guddaa, jaarmiyaa guddaa uummanni Oromoo ofii isaatiif yeroo rakkootiif ittiin wal gargaaruuf dhaabbata jaarmiyaa guddaa ijaaramee hojii seena qabeessa ta'e hojjechaa jirudha. Dhimmi buusaa gonofaa dhimma birmadummaa biyyaati. Yeroo rakkoon nu qunname hunda deemnee kadhaaf qalqala qabannee biyya faranjii qamadii kadhachuu irraa ka'e nu baasu jechuudha. Kanaaf ofii kennaayyuu rakkoo waloo kennaatiif humna buusaa gonofaatti fayyadamuu dandeenya jennee hojiilee hojjetameen dhugaa dubbachuuf biyyi ofii oomishtee lammii ishii nyaachisuu hin dandeenye birmadummaan ishii rakkoo keessa gala waan ta'eef kana bu'uuraan hubannaa keessa galchuun hojiilee hojjetameen dhugaa dubbachuuf bu'aan ajaa'ibsiisaa ta'e
argameera jennee fudhachuu dandeenya. Gama kanaan miseensa buusaa gonofaa miiliyoona 29 horanneerra. Naannichatti komiiwwan kenniinsa tajaajilaatiin wal qabatanii ka'an furuudhaaf wiirtuuwwan tajaajila iddoo tokkoo masooba hundeessuu irratti bal'inaan hojjetamaa turee jira. Waliigala magaala 96 irratti hojii calqabneen yeroo ammaa kana magaalota 58 xumurree naashinaal giriidii kenna tajaajilaa akka biyyaatti jiruun walitti hidhee jira. Walitti hidhee jira. Asirra waan afur hojjenneerra. Tokko humna namaa leenjisuu, gahoomsuu, tajaajila keessattuu teknooloojiin illee akka wal baratu goonee yoo xiqqaate namoota gara 3,000 ol ta'an fillee ijoollee ciccimoo teknooloojii wal baran kenna tajaajilaa kennuuf kaka'umsa qaban, quuqama qaban, aantummaa uummataa qaban adda baafnee fillee leenjifnee qopheessinee jira. Lammaffaa iddoo hojiiti. Keessattuu uummanni keenya bakka inni kabajatu isaan mala uummata keenya. Kanaaf gaafa inni dhufe bakkee inni hara galfatee taa'ee as deemii achi deemii tokko malee beellama tokko malee ulaagaa isaa guuttatee dhufe taanaan yeroo taa'e keessatti istaandardii taa'e keessatti akkaataa inni hojii tajaajila argachuu danda'u iddoo hojii mijataa uumuu irratti hojii hojjetamedha. Kanaaf bakka tokko haaraa ijaarreera. Bakka tokkotti immoo kama jiru san tolchinee suphinee qalama dibnee akka hawaasni keenya yoo dhufe bakka inni itti boqotee asii achi dhiibbaa tokko malee tajaajila itti argatu gochuuf hojiilee hojjetamedha. Hojiilee piroojektootaa hojjetamaa jiranii raawwiin gaariin jiraachuun kan ibsame yoo ta'u bara kana naannichatti piroojektonni 21,000 ol xumuramuus pirezidantii itti aanaan naannichaa Awwaluu Abdii ibsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenyaa sa'aatii 12 irraa eegaluudhaan marsaa lamaan addaan qoonnee simbiraan gaa turre goolabnee jirra. Irra deebi'uudhaan baga guyyaa seena qabeessa adoolessaa 8 guyyaa yaa'ii waliigalaa marii biyyaalessaa siniin ga'ee jecha ETV Afaan Oromoo irraa odeeffannoowwan kanaan wal qabatan akkasumas odeeffannoowwan kanneen biroo simbiraan gaa turre goolabnee jirra. Odeeffannoo isinitti himuudhaan heeraan silashiin ture irra deebisaa sa'aatii 4tti argattu qopheessaa bifa biyyaa Awwalusee waliin turre ogeessa istuudiyoo mara waliin turre irra deebisaa sa'aatii 4tti argattu jecha gamootoo kootiin halkan nagaa isiniif haa ta'u horaa bulaa deebana.